Yoo yaa harka fuuni ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanittis na dhaqqabu isiniin jenna. Wanni biyya keenya keessatti deemamaa jiru waan amanuuf ulfaatu. Taatee suukkaneessaa jumlaan ajjeefamu uummata keenya noonnoo guyyaa dheengaddaa raawwatame irratti icciitii qondaalonni mootummaa gadi baasantu jira. Icciitii kana odeeffannoo keenya keessatti qabdee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin daawwannaa Dr. Abiy Ahmed Baalee holqa Soofumar keessatti godheen xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad dubbii inni holqa Soofumar keessatti dubbate wal qabsiisuudhaan waa hedduu jedhe. Waan inni jedhes qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yookaan hanga dhumaa nu waliin turtan ta'e kan dhageettan ta'a. Odeeffannoo biroos waan qabnuuf isinis jiru miidiyaa subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana tura. Qabsoon Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo raggaasisuuf kan qabsaamaa turedha. Wanti carraa Oromoo kana gaafii jala galchee warra haqaaf falman cinaatti diina baandaa gantuu fi galtuu sabuma keessaa ijaaramtuudha. Jarri kun hatamtootaadha. Jarri hataman kun immoo fedhiina biraan hoogganamu daandii milkaa'ina diina irratti mul'ata fudhachuun hataman, leenjii diinaan hataman, hooggansa alagaan hataman, erga hatamanii ofis biyyas ni jeequ. Ni diigu malee dandeettii ittiin jijjiirama fidan hin qaban. Kana immoo hojiin bilisignaan hadha kan kaleessaa maqaa OPDO'n wayyaanee waliin hojjechaa turte irraa baratuu ni dandeenya. Carraa bilisummaa fi walabummaa kana keessa argachuudhaaf hireen keenya har'a dararaa du'aa fi biyyaa ba'uu ta'uu danda'a. Bilisummaadhumatu gatii nama kafalchiisa. Kanaaf osoo duubatti hin jedhin aarsaa barbaachisu hundaa baasuudhaan bilisummaa keenya mirkaneessinee bilisummaa horachuu qabna. Bilisummaa keenyaaf kan qabsaa immoo numa mataa keenya. Biyya sana waggaa 30 fi naannoo Oromiyaa jedhamtu sana ama Itoophiyaa kan jalatti Oromoon gaggeessaa jira miti amma maaliif beektaa wantichi? Namoonni kan biraa jiru. Quuqama Oromoo qaban. Warri hawwii qaban, fedha qaban. Yoo maqawwee dhukaasuudhaa baatan iyyuu mee Oromummaan makaatti deebinee Oromoon haa ta'u namayyuu utuu hin jibbiin namayyuu utuu hin abaarin namnis of gidduu kaa'ee haala gaarii nyaachisee obaasaa ture gargaaraa ture gargaaraas jira. Mee ofii masaatti ofitti deebi'ee seenaa isaa baru Oromoon kun jedhanii warri barsiisan baay'een jiru. Maaliif milkaa'uu dadhaban? Maaliif iddoo dhaban? Waggaa 30 waggaa 40 kana. Waggaa 30 kana. Sonni achi gaa namni Oromoo jedhu hin jiru. Waggaa 30 fuuldura inni masgiida keessa jiru, inni chaarchii keessa jiru, inni koominitii hoogganu, inni afaan Oromoo maal Oromoo waan Oromoo jedhamu takkaan hin jiru. Yaadamu ture barsanatti. Kuni akkaataan ta'uu danda'a qabsoodhaan ta'e. Qabsoodhaan Oromoon irra aane. So maaliifitu waan barbaadu kana galmaan ga'uu dadhabee yoo jettee na gaafatte dinagdee kee seera kee waan sila ati ofii keetii qabdu waan sabni tokko qabu waan hawaasni tokko qabu bakkatti deebisee dhaabuudhaaf dhaloota barsiisuudhaaf biyya ijaaruudhaaf duraan dursee eessaa kaa'ayyuu jettee aayidentitii kee eenyummaan kee iddootti deebi'uu qaba. Oromoon jaarraa 16ffaa keessaa utuu halagaan biyya isaa keessa dhufee kotteedhaan keessa ejjeetiin fuuldura waan qabu qaba ture. Sirna bulchiinsa gaarii, sirna dinagdee gaarii, sirna itti wal bulchuu gaarii, sirna gadaa waggaa 8 warra harkaa fuudhu sirna bareedaadha qaba ture. Gaafa halagaan itti duulu kaawaa Itoophiyaarraa amantii isaas hin dhabe, biyya isaas hin dhabe, mirga isaas hin dhabe, afaan isaas hin dhabe, aadaa isaas hin dhabe, waan hawaasi tokko qabu qabaachaa ture guutummaatti harkaa fudhatame Oromoo akka. Kanaaf gara baadiyyaarraa gara moggaarraa afaan Oromoo dubbatamuu danda'a, qonnaan bulaa waan tokko jechuu danda'a, garuu mirga hin qabu. Sababiin isaa biyyi isaarraa fudhatame biyya hin qabu waan ta'eef. Sirna hin qabu, seera hin qabu, gadaa hin qabu. Si galee gosa hin qabu. Gosa qaba ture garuu waldhaaleera gosa isaa. Seenaa qaba ture garuu waldhaaleera seenaa isaa. Maal takka godhe? Kolonaaleffattoota gabroonfattootatu gaafa dhufan irratti hanqaaqanii waan Oromoon qabu irraa kaasaniitu waan kan isaanii fidanii amantii isaanii fidanii bishaaniin yoo sitti naqnee bishaan xammaqamte malee ati nama hin taatu namummaa hin qabdu waan jedhamtu ture jechuudha. Inni kun seetaa biteera sammuu saba kanaa keessatti. Kun achi gadi. Achi gadi. So kanaaf sabni kun duraan dursee isa dijettu kan dandeeggaran jaaladha gaariidha yaadi kee. Biyya isaatti deebi'uu qaba. Abbaa biyyummaa isaa to'achuu qaba. Abbaa dhumti barbaadde sagatee dhumti barbaadde kaatee anatu si bulchaa an Oromoodhaa waan hin jedhu dhagayi jechuudhaaf. Buuyyee dhumti tokko barandaarraa kaatee utuu handhuura Oromoo keessaa baatee hin qabsaa'in ani si bulchaa anatu beekaa seeraan kee seenaan kee kanaa biyyi kee kanaa duudhaan kee kanaa asirraan bulii asirraan taa'ee asirraan ka'is natu biyya si ijaaraa natu mana si ijaaraa kan jettu kuni kana jala teessee ati Oromoo eenyummaa Oromoo barsiisuu dandeessu.
jalqaba jarraa 16ffaatti inni Oromoon biyya isaa gadhiise kun biyya isaatti deebi'uu qaba. Sirna gadaatti deebi'ee ofii bulchuu danda'u ture jiraata. Sirna isaatti deebi'uu qaba. Kanaaf qabsoon kan itti jiramu. Kanaaf wal'aansoon kokkeen qabeenya baay'een badaa kan jiru, lubbuun nama baay'ee badaa kan jiru, dhiigi baay'een dhangala'aa kan jiru. Hattoon isaa cabarbaanis duuyyeenis kana keessa gugattee dhiiga saba kanaa dhugaa kan jirtu. Maqaa kanaan qawwees kan baattu, qawwees kan hin baanne, dullaas kan baattu, eeboos kan baattu, hattoonni halagaanis afaan Oromoo kan dubbattus waliin isaa kan wal'aalame kanaaf. So kanaaf abbootiin keenya seenaa lafa kaa'an qabu kaleessa. Utuu ani Oromoo jedhee har'a haasawuun jalqabin isaan irraa ka'ee ani Oromoo jedhee haasawutti ka'e. Atis anis akka kana waan lafa kaa'an qabu. Biyya abbaa keetii deeffachuuf mirga kee deeffachuudhaaf ati saba kamiin gadi yuuti qabsaa'in jedhanii wareegama ta'anii lubbuu isaanii kennanii nutti agarsiisanii achi booddee ani daa Oromoodhaan jedhe ati akkasuma jettee kaate. Malee abbaa faatii koo natti himne. Abbaa faatii koo gabrummaa keessa dhalatan isaanis Oromoodha garuu dhiigaan iddaan qomoon seenaan Oromoodha. Waa'ee Oromoo gadi baay'een barsiisne waltajjii qabatanii barsiisan hin beekan. Abbootii wareegama kaffalantu kan nutti hime. Abbootii dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii ati biyya qabda, ati ilma Tuulamaati, ati ilma Maccaati, ati ilma Booranaati, ati biyya qabda, ati seenaa qabda, ati afaan qabda, ati hidda qabda, dhiiga qabda jennee warra natti himanii warra wareegamantu jiru. Kanarra yoo deemte biyya abbaa keetti harka keetti deebi'uu danda'a. Gaafa jedhanii achirra ka'e gaa Oromoon achi ka'e aadaan qaba afaaniin qabaa jedhee socho'utti ka'e jechuudha. Isa masmara sanatu gadhiifame amma. Hundumti keenya xinnaa guddaan masmara sanatti deebi'eetu saamichi Oromoorra jiru kun, boo'ichi Oromoorra jiru kun, du'i Oromoorra jiru kun ka'uu qaba. Ka'uu qaba. Daandiin bilisummaatti geessu, haqni bilisummaatti geessu dhufuu qaba. Kan jedhu gaafa ka'u sirna Minilikaawiyaan sir'aatti kan jedhamu waggoota 200 kan deemaa jiru dhufee Oromoorratti ijaaramee Oromoo harka qabanii ittiin Oromoo garafsiisan kana. Oromoo harka qabanii ittiin Oromoo hudduu keessa dhiichisiisan kana. Oromoo harka qabanii ittiin Oromoo haadharraa abbaarraa ajjeesan kana. Sirni kun kiiloo 80 sana keessaa iddoo garamma sana duwwaadhatu Oromoon gaafa abbaa biyyummaa isaa ta'e gaafa sana Oromoon duudhaa isaatti deebi'ee gadaa isaa dhaabbata, gosa isaa qorata, biyya isaa beeka, dinagdee isaa ijaara, siyaasa isaa ijaara, inni bahaa, inni dhiyaa, inni kaabaa, inni kibbaa uffee jedhee harka wal qabateetu gadaa isaatti deebi'a jechuudha. Dhaloonni kun kana beekuutu irra jiraata. Hadhaa'us kana dhuguu qaba. Malee anachiin ka'ee inni bahaa ka'ee qoymee gosa deemna wal qorannaati mee nurraa taasise wal agarsiisu. Inni karaa dhiyaa ka'ee qoymee nuyi lolaa jira qabsaa jira qaama kan ta'u ofii jaarraa. Oromoon qabatee dhaabbachuu qaba. Sigalee kana abbootii keenyatu lafa kaa'e kaleessa. Nuti isaan lafa kaa'aniitu hin deeman jechuudha. Bakka wareegaman shaamaa kan qabsiisanii wareegaman jechuudha. Akka Oromiyaan biyyi Oromoo kun Oromiyaa ta'e, akka afaan Oromoodha afaan barreeffamaa ta'u, akka shirri gadaan Oromoo gadaa Oromoo ta'u, kaleessa waggaa 30 fuuldura saaqanii dabarsan deeman isaan keessumaa hin deebi'an isaan lammaata matu isaanii deema malee. Garuu nuyi biyya keenya deebifnee harkatti galfachuudhaaf warra sagadee mandara keessaa barandaa irratti kaatee an Oromoodha Oromoo bulchaan jira Oromoon ijaara jettu kana ofirraa kaasuu danda'uudha. Gaafa sana saamichi Oromoo dhaabata. Gaafa sana Oromoon gosa isaa bara. Gaafa sana qabeenyaan Oromoo dinagdeen Oromoo eenyummaan Oromoo iddootti deebi'uu danda'a siin jedha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsinaa isinis laayikii fi sheerii tuquun dagatina namoonni yaada qabdan gara koomantiitiin nu barreessa. Odeeffannoon keenya itti aanu dhimma jumlaan ajjeefamuu uummata keenya noonnoo wal qabsiisuudhaan qondaalonni mootummaa icciitii tokko gadi baasanii jiran. Icciitii sunis akkas jetti. Dhimma daangaa Oromiyaa gama hundaan godinoota Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Harargee Bahaa, Boorana humnoota badii faannoon humnoota addaa Sumaalee fi kan biroon itti bobbaasuun uummata keenya ajjeesuu fi buqqisuu kaalkuleeshinii siyaasaa naannolee diiguuf haal duree hojjetamaa jiru ta'uu namni hundi waan hubate natti hin fakkaatu. Yeroo darbe leenjii gaggeessitoota biiroolee federaalaa sulultaatti kennamaa ture irratti obbo Zallaqaa Abiraam ifatti naannolee saba bu'uura godhachuudhaan ijaaramanii amma jiran kan bifa haaraan ijaaruuf akka deeman kaasanii ture. Kana jechuun wanti amma kallattiin hundaan Oromiyaa irratti bobbaafamee akka nageenyi hin jiraanne godhamaa jiru uummata nuffisiisuun amansiisanii akka namuu dhimma naannoo hin kaafne hundeen dhabamsiisuu barbaadu. Naannoleen sabboonummaan ijaaraman diina nutti baay'isa jechuudhaan walii galanii siyaasa shiraatiin uummata keenya ajjeesaa jiru. Kana uummanni hunduu hubachuu qaba jechuudhaan namni tokko odeeffannoo kana keessaan nuun gahee jira. ምርጫችን ምን እንደሆነ ካልገባችሁ መንገዳችን ለየቅል ነው የሚሆነው። ሰላም እንዲመጣ እንለምናለን፣ ሰላም እንዲመጣ እንሰራለን። ሰላም እስኪመጣ ግን አንቀመጥም፣ እናለማለን።
jarri biltsiginnaa sanbata darbe kana Baalee turan holqa Soofumar xiyyeeffannoo kennuun gaariidha. Garuu holqi Soofumar kun miidhagfamuun galii turizimii guddaa harkisee uummata godinichaa hiyyummaa keessaa baasa jedhanii hafarsuun dhugaa rabbi jibbee. Haala qabatamaa nageenya biyyattiin amma jiruun Baalee fagoo sana dhiisaa haroowwan baatuu funyaan Finfinnee jiru sana namni dhaqu dhiisee reestooraantiiwwan irra jiranis cufamanii jiran. Riizoortiin bareedaa Diida Fantaalleetti laga Hawaas irratti birrii biiliyoona hedduun ijaarame tajaajila eegalee waggaa tokko osoo hin guutin cufame. Haruma wancii kan waraanni mootummaa kifla xoorii eegu tana turistii biyya alaa meeqatu ji'atti daawwata. Lakkoofsa quba harkaa hin caalu kan hawwattoota turistii fagoo kanneen akka Laallibalaa silaa waan gatamuu qabu miti. Walumaa galatti bakki nageenya hin jirretti misooma turizimii jedhanii odeessuun of sobuudha. Baalee guddittii uummata ishii rakkina keessaa baasuuf fedhiin jiraannaan wanti hojjetamu malee kan biraati. Godichi lafa oomisha midhaaniitiin qonnaan bulaa achi oomisha isaa akka guddisuuf kan gargaaru xaa'oo qulqullina qabu gatii madaalawaan argachuu ture. Oomisha isaa gabaa geessee gurgurachuuf daandii konkolaataa gaarii qabaachuu qaba ture. Garuu daandiiwwan aanaalee godinichaa roobee wal gahan caccabuu fi kan ganna dhiisii bonayyuu hin deemsifnedha. Daandiiwwan roobee Finfinnee waliin gahu qulqullinni waan hanqatuuf yeroon balaan konkolaataa sukkaneessaan uummata saaxila. Dabalataan yoo dhuguma Baalee guddisuun yaadame warshaaleen oomisha qonnaa godinichatti akka dhaabbatan gochuudha. Qamadii fi garbuun Baalee gara Adaamaa Finfinnee fe'amu irra achumatti daakamee gara paastaa buskutii korishoo fa'aatti osoo jijjiirame mallaqni godinichatti hafu ni dabala. Dargaggootaaf carraa hojii bal'isa. Kanaaf Baalee ta'ee Oromiyaa guddisuuf yoo barbaadame hojiilee oomisha qonnaa guddisan kanneen geejjiba oomisha sanii saffisiisan maarshaalee bu'aa oomisha sanii achumatti dabalan irratti fuulleffatutu fala. Jaarsolee fi warri siyaasaa imala kana irratti hirmaatan Abiyyiin dubbii jabduu takka gaafachuu qabdu ture. Dhimma gaarreen Baalee irratti biyya Imireet waliin walii galtan jiru maali? Liizimoo gurgurtaa kennameef waggaa hagamiif naannoo sanitti maaltu hojjechuuf deema? Gaafileen kun godinicha sana qofaaf osoo hin taane biyya guutuuf dubbii fardiidha. Maaliif yoo jettan uummanni miiliyoona 40 caalu kan naannolee Oromiyaa, Somaalee fi akkasumas biyya Somaaliyaa jiraatu maddi bishaanii gaarreen Baalee kana gara fuulduraatti addunyaan tunuu gaasa caalaa bishaantu leencolee tarsiimawaa ta'aa jira. Qaamni gaarreen Baalee to'ate jireenya uummata miiliyoonotaa kana to'ate jechuudha. Gaarreen Baalee madda bishaanii guddaa biyya alaaf kennu balaa biyyattii hir'isee dhufu beekuun barbaachisaadha. Waliigaltee Imireet waliin godhame maaliif icciitii ta'e? Kan biraa dhiisi. Eebbi Soofumar kanarratti riizoortiin warra Arabaatiif naannawa sanatti ijaarame maaliif mul'ifamuu dhabe? Carraan uummata kumaatamaan warra Arabaa kenname jechuun buqqifamee hoo maal ta'e jechuudhaan gaafilee kanneen dhiyeesse. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad. Balaa baaburaa hixata galgala Dirree Dhawaa Dawwaalee irratti mudateen namoota 14 lubbuun darbuu 29 miidhamuu aangaan naannichaa himan. Balaan kun halkan keessa sa'a 8tti naannoo Somaalee ganda Shinaalee keessatti mudachuu odeeffannoo TV naannichaa Dirree TV bulchiinsa aanaa caqasuun baasee ni ibsa. Baaburri geejjiba uummataa imaltoota baatee Dawwaalee gara Dirree Dhawaa osoo deemaa jiru balaan kun mudachuu eerameera. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaa dhaaqabannee isiniif dhiyaanne hanganmaa odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawwatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.